ምንም አልመለስክም እውነት jechuun nuti gargana ammallee islaaman taane jechuun kiristaanummaa keessa jirra miti garuu waan gaafii nuti ta'e immoo dirqama isin nu deebisuu qabdu. Bakkumatti Iyesuusiitu Waaqayyo abbaa fi hafuuraan koottaa Aadam uumnaa je'e jette san ragaa dafii lafa kaaye. Ani bakka kenneera haji. Nu dubbisi gaamaay. Dubbisi dafii Iyesuusiitu Iyesuusitti dabalee abbaa fi hafuura qulqulluun koottaa inni uumnaa Aadam kana jedhee too dubbate funyaanas ta'uu qaba ijjinis akkas gurri gamana bal'achuu qaba diisha gurguddaa kana saatala waan kana hunda ragaan fite ragaan isa gara dubbisa tayyisa ragaan isa dubbisa kun jiru ragaan adda uumama boqonnaa tokko 26 uumama boqonnaa 11 torba nu dubbisa uumama keessatti Yesuus Kiristoos kafuu jira nama kiristaana as keessa gadee nagar qabu yaada dubbii xaxabar jechuun hinjiru waan Yesuus ani hafu deefama ijoollee namni kiristaanaa kana gargaaru jettee maaliif wayiwaata hafuurri qulqulluun na gargaara jettee dhaadachuu turte sii fi hafuuraa fi Yesuusiitu ijoolletti haasa'u jira nam sadiin akkamitti daddabdan deebisa. Haya. Nu dubbisa adda. Gaafii teessan ijoolleesi. ምንድነው ለአንድ 5 ደቂቃ ብዬ ገብቼ ወደ 1 ሰዓት ምናምን ቁጭ አልኩት። ብትመልስ እኮ አትቆይም እስካሁን ስለማትመልስ ነው የተቀመጥከው። እኔማ የመለስኩ ነው። ላላ ምንም አልመለስክም እውነት jechuun nuti gargana ammallee islaaman taane jechuun kiristaanummaa keessa jirra miti garuu waan gaafii nuti ta'e immoo dirqama isin nu deebisuu qabdu akka nu irratti jabaannu ta'a. Yesuus si jaallata. Yesuus ko Yesuus na jaalates na jibbeessisa dhiisi gaafuma si gaafanne nu deebisi. Akkam oltan uummata musliimaa uummata kiristaanaa hundi keessa. Ayyee nuuf haa dubbistu adda nu dubbise adda. Maal si dubbistireen jiruu wanta akkas jedhu barra ani bee gaafii jechuun gaafiin koo siin galle moo Yesuus maal uumee siin jedhe inni uumamaadha. Sigaa uumamaadha dandeettii kiyyaa waa tokko gochuu hin danda'u jedhe miti. Nuuf haa dubbistu qoy. እሺ አቶ የሰን dubbisi obse seera uumamaa jette boqonnaa tokko 26 boqonnaa 11 torba naannoo boqonnaa tokko 26 waa'ee jaalalaa takka nuti hin dubbatin bakka qalabatiitti wali kaayyatan hin jirru bakka ragaa jirra. Beta, somi keessa beta, no touch. Anybody. Ani soomaan jira. Gaafi sin gaafachaa jiru deebii kana sinifan deebisa. Akkas jedhe kuno kanaan booddee waaqayyo koottaa akka bifa keenyatti akka fakkaattii keenyattis nama hin uumna. Isaan qurxummii galaanaa irrattis simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti horii qe'ee irratti bineensa lafa hundumaa irratti munyuuqan lafa irraa munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Ameen. Ammas 11 torba nu dubbisa. Qoyta kanarratti immoo obse kanuma irratti immoo maqaan Yesuus keessa hin jiru rabbiin ni uumna jedheedha malee Yesuus annan uuman jenne baras keessattis. Eenyuun waamaa jira? Hafuura qulqulluu Yesuus Waaqa waamaa jira. Waaqa waamaa jira. Malee Yesuus waamaa hin jiru amma bakkanatti. Beta qeesonni akkas yaani matsaaf qudus misxir no yaani. Waa'ee misxirii jechuun mistira addaa homaan qabnu bar dhugaadha taanaan dhugaa irratti walii galanii walii deebisuudha. Obsis namatti dubbatu mee maal jettee mee gaafadhuan kun na gaafadhu. 11 mee na gaafadhu koo mee dhiifama wajjin oppreessa dhiifama garwaati maal jettee mee gaafadhu. No. Feenet ati sin gaafattu obboleessa keenya gaafatti obboleessa keenya Fayyisaa na deebisu misxir na'u jee wannummaan iccitii teessanii dhuftanii mataa ijoollee oowwistaniif amantii jettanii iccitii teessan dafi amma lafa kaayi. Haji nama na gargaaru argadheera obboleettiif carraan jiru. No ani sumarraa fadha fayyisaa sumarraa gaafii qabaan. Ati nama afurii ni miti. Nama afuriin tikistitti haasa'u jirtala nama afur fayyisaa takka waaqayyo abbaa lama afura qulqulluu sadii Yesuus afur nama afurii michiyyoo takka nama lamatti haasa'u jirtan namni afran deebisaa ol gargaara. Eeshaayyee. Ani isinii deebisan gaafadha. No feenet sin gaafannee bari isaan nu haa deebisan.
Aayee 11 lakkoomsa 7 naa dubbise adda ammas. Ati nu dubbisi nu deebisire maa garaa si qabe masaaf quddisiin jechuun wanti mistira jedhamu hin jiru bar hin barraa'e miti isarraa barachaa jira Ani sanan tabadde. Mistiri yenne. Iccitichi maalidha icciticha nuyi kaaree akka seeran ittiin jiran Icciitiin hin jiru ani hin tabadde. tabarra hin jirru gaa. Kudha tokko meeqan si dubbisa? Inni dhiisaan waan barbaade agafatu. Lakkoomsa 7. Hayyee. Akkam nagaa. Kottaa gadi buunee inni tokko afaan isaa kaan akka hin dhageenyetti afaan isaan duraa waliin hin makna jedhe. Kottaa gadi Inni buunee koottaa jedhame eenyu? sabaan jedhame malee Yesuusitti jedheere maa kan jedhe Waaqayyoodha. Ammas bee Yesuus hin jedhu bar wannumti Kanaaf yeroo sanatti Yesuus hojiirra jira jechuudha. Yesuustu jedhan jedhu Waaqayyo maqaadhaa malee koo Yesuus hin jedhu. Maaliyaa koottaa kan jedhamu 1 2 3dha. koottaan jechuun bar nuun jechuu danda'ama jechuun Abba ilma hafuura qulqulluu. yaa rabbi nagaa buusi. Amma anirree guruuppii as keessaa qaba meenaa naa gargaaran isaaniin gaafadha. Lakki suma gaafannaree abbaa ilma jechaa jirta suma gaafanne. Hunduma irraa haasaan hunduu haasaan haade. Okay feeneet nu adeebistu kaa gaaficha bakka. Maal jettamee gaafii keessan sirriitti nu banne waan ta'eef jalqabaa gaafii. Feeneet akka jedhee gaafadhee Yesuusii uumamaadha silaa maal uumee jedhee gaafadheen fayyisaa jechuudha. Yesuus uumamaadha silaa maal uume? Dandeettii isaatiin waa tokko uumuu danda'a hin jedhe. Yesuus tursaa karamiin dhufe eessaa dhufe? Ana na gaafachaa jirta baratama gaafii kana na deebisila yoo deebiste jechuudha. Yesuusumti eenyuunni? Yesuusumti eenyuunni? Gaafiin gaafirraan hin jirtu, please. Gaafirraan naan deebisin ani sii deebisee isa bara. Yesuus eenyudha jettee barati jechuun. Yesuus eenyu akka ta'e qoyna ni maafi. Yesuus nama ta'e dhalateera nama ta'uu ni beeka. Sagaleen Dubree Maariyaamii garaa Dubree Maariyaamii keessa ture dhalatee Yesuus Kiristoosin erga dhalateen booda nyaatee dhugee kadhatee sagadee boo'ee galateeffatee kana jechuun akka koofi akka keetti jechuudha kanaan ni beeka tokko. Yesuus Kiristoos ani waaqa jedhee bakka inni itti ani waaqa naaf sagadaa ani waaqa na gabbaraa jedhe yoo ragaa naaf hidda ta'e Yesuus Kiristoos kun eenyu akka ta'e akkasitti wajjin hin beekna. Na deebisa sirratti. Yesuus nama ta'e dhalachuu hin beekamu. Yesuusuma ta'e gadi bu'e moo akkamitti jechuun eeguu qaba waan dheeraa qaba. Nama ta'e dhalate maali Yesuus ta'e gadi bu'a? Nama ta'e dhalate akkamitti dhalate miti nama tuqa. Akkamitti dhalate? Yesuus akkamitti dhalate Yesuus? Hafuura rabbiitiin dhalate ree? Taphee takka isiniif hin tolchaa. Hafuura qulqulluun dhalate. Feenetii teenya Iyesuus maalii yoo kajettu taate walumaa galatti dubbii dheeraame Iyesuus firii gadaameessaati. Bas firii gadaameessaa jechuun isa dhaabbadhu firii gadaameessaa jechuun isa gadaameessaan argame ka gadaameessaa san dura wanni takkaan isaatu hin jirre jechuudha. Ka hin jirre gadaameessaa dura hin jiru inni firii gadaameessaati gadaameessaan kan dhalate ka gadaameessaa keessatti uumame ka gadaameessaa rangabbee jechuun inni firii gadaameessaati. Kuni dhumatte ammaan tana deebisiif maal uume Yesuus? Yesuusumti maqaan isaa fakkeenya Yesuus waan jedhameef qaba. Kuni Feeneet maqaa isaa sin gaafannaan hiika maqaa isaa. Aboota boqonnaa tokkotti qabattee Yesuus jalla qabattee qoftee ta'in ta'u waan dheeraa qaba kun waan dheeraa qaba waan gabaabaa miti. Boqonnaa tokko kaasee hanga xumuraatti qaba waa isaa kan ibsu. Kanaaf waan tokko sitti hima. Yesuus kan jedhame maaliif akka kakuu duraa keessa hin jiru Yesuus kan jedhamu. Kakuu haaraa keessa maqaan Yesuus jedhamu hin jiru. Kakuu kana keessatti kan nufi Waaqayyoon edda hundumaa uumeen dursaa biyya lafaa irratti kan ergama garbeelii kan erge kara Maariyaamitti ati ilma ni deessa ilma deessus Yesuus jedhama jedhe. Yesuus jedhama. Amma asitti walii galuun jennu bar amma asitti bar waa'ee dhalummaa dhalachuu isaa miti dhalachuu isaa ni beekan garuu Yesuus dandeettii isaatiin waa tokko uumuu danda'a yoo uume immoo maal uume Yesuus hin kennu jammal
ergamaa yommuu jedhe Yesuus ilma amaanu'el jedhe waaqayyooti. malee Yesuus hin jenne. Iyyasuus ta'us Amaanu'el Iyyasuus teessee dhalachuu isaa ni beekan akkatti dhalate ni beeka miti. Durbee Maariyaam irraa akka dhalate ni beeka garuu Iyyasuus dandeettii isaatiin waa tokko uumuu danda'a hin jedhee bara. Gaafii gabaabaadha kun. Iyyasuus akkatti dhalatee asiin dhalatee maqaa isaa Iyyasuusii miti. Yesuus Kiristoos waaqayyo fakkeenya Yesuus Kiristoos edda kara biyya lafaa kanarra dhufee luboota horitti wanti inni hangoo qaba. Hangoon inni qabu waa hunda gochuu kan danda'udha. Garuu inni osoo hangoo kana qabu of gadi qabumaaf jecha waaqayyo abbaa gara waaqatti ol ni kadhata. Waaqaree maaf of gadi qabain? Waaqaree nutuu isaaf gajjennaa inni immoo maaf gajjedhare? Inni gadi hin jedhu eenyu gadi hin jedhu waaqayyo Yesuus Kiristoos. Sin jedhe amma bar nuuf jedhee gadi jedhee nuuf jedhee du'ee barsiisadha waan ta'eef barsiisaan fakkeenyaan barsiisa malee fakkeenya barsiisadha waan ta'eef Yesuus Kiristoos barsiisadha. Barsiisaa addunyaati. Kanaaf waa hunda fakkeenyaan barsiisa malee wanti inni Rabbii miti hin jiru. Feeneet hin aaran barbaachisu. Ani ko hin amanu hin jenne bakka Yesuus waaqa itti miti bakka inni afaan isaatiin ani waaqa humna kootiin kana gochuu nan danda'a jedhe naafidhe. Yesuus Kiristoos ani humna kootiin homaa tokko gochuu hin danda'u akka abbaan koo natti agarsiisetti malee jedhe ragaa naafididha. Ani waaqa bakka jedhee sanitti akka amannuuf naafidi. Malee ani musliima ta'eessa karaan jiru sa'aatii kanatti jechuudha. Alaanimma waaqayyo Yesuus Kiristoos hangoo hin qaba. Hangoon inni qabu biyya lafaa irratti namoota hunda waa hunda irratti hangoo hin qaba. Fakkeenya maal irratti hangoo qaba? Kanaaf gooftaa namootaati Yesuus Kiristoos. Akkamitti gooftaa namootaa ta'e inni hin dhalatee bar uumadha waan ta'eef uumuu danda'a jedhe fayyisaan immoo waa fedhe uumuu danda'a jedhe. Maaliif dhufe biyya lafaa fayyisuuf dhufe biyya lafaa fayyisuuf kan dhufe waan biraas hojjechuuf hin dhufne akka keenya kana Atamma miira keessaa galii waan biraatiif miti kan dhufe. Miira keessaa bahi tonatta se'i. Ni barbaadda yoo ta'e abifti wangeela tokko boqonnaa tokko kaasitii hanga uumaatti waa'ee Yesuus Kiristoos fakkeenya